qaama hin barbaanne sheeppii keessan eeguuf ganama mana keessan teessanii wantoonni gochuu qabdan tokkotu isinittan hima. Innis maal jechuun keessaniin oolu dubartoonni furdina hin barbaanne ganama mana keessan keessa teessanii wantoonni godhuu qabdan kana jechuudha. Kuni amma shaayii miti kuni bismillah. Maal isin gootan isin fakkaatanii dubartoonni akkasii zanjabiila ጥቁር አስሞዲ bitanii heelii bitanii maan maqaa isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Firee isaa isinitti agarsiisa. Manuma keessan keessa teessanii kuni zanjabiila akkuma argitanii zanjabiila akkasuma ammallee wanti isin gochuu qabdanii kana jechuudha. Kun isin mul'ata miti heelidha. Isa kana biyya afaan arabaatini يا ربي دقتي والله عربي ودقتي جرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أتمنى كيسن فكيسني اللي نجا كود الحمد لله قلت ربي هذا أمو أنتونا نسنا قرسيسو بربادي جولين دبرتوني شمر الشيء بيساني وقام إساني أكم فردني أكم مدين إساني ما بتوي بقى لكن جرامي ده nyata liba isun liba kafidu beitani fida asuman jechuudha. Kuni amma shaayii manadha. Achiras garuma dimata bilbil kuni baay'ee mi'aadha, baay'ee bareedaadha. Kuni jechuudha. Wow, mashallah. Kana gochuudhaaf obboleeyyan kiyya wantoota isin gochuu qabdani kana qarafaa heelii qurunfudiidha. Kuni sadii kun qurunfudiidha. Kun isinitti mul'ata qurunfudiidha. Kuni mootuyyoo kana itti aansee immoo zanjabiila jechuudha. Zanjabiila kana sadii walitti gootan jechuudha. Shaayii ittiin gootanii isuma sadiin qimamii fi kana walitti gootatamtanii danfiftanii ganama garaa duwwaatti bakka des isin jaa jechuudha. Wantoota kana sadiin arfan gaafa walitti mayitan wantoonni kun arfan hedduu takka mareedadha. Furdina furdattu bakka qaamni kee makakkalanyaa sii dhufa. Akkasuma immoo waanuma ta'e tokko mana kee keessatti hixaana akkas godhate yani zimjeteetuma kan yani bunu dafiftee hixaana keen arfattu ganama shayxaani sirraa taraa subii hin taata hin qabtaa salaata kee sa'a 11 fayyite kaatee salaatte rabbii kee kadhatte mana kee cis godhatte waan qabaati mana keessa fuuli kee nagaa maatii kamaatii kamaatii isaa wajji yookiin shaayii yookiin bunuma ta'e dafite garuu dirqama ganama isinii shaayii dhuguu qabu. Zanjabiila dhuguu qabdan. Zanjabiilli baay'ee bareeda kunu. Fixaafata zanjabiila jechuudha. Keessanatti dhufe kanaaf obboleeyyan kiyya ijoolleen tokko furdinni wallahi dhalarraan barbaachisu. Furdinni kana furdachuu kana mi'a fakkiin dhalaan kana furdattu dikkiin ani garuu andas nan jiru. namni huqqattee maataate ምናምን nyaata illee baay'isina hirriba illee baay'isina bakka furdatanii gochuu furdatanii bakka fokkataadha uffata furora gisee tokko isinitti himaa sa'uudii gisee jiru tokko jechuudha maal furdadhee akkam ta'e furdadhee yeroo sana isinitti himu jaartiitu jira haati namichaa liqqa bishii goote akka ilmoo isii kanatti na jaalatti wallahi lazim jechuudha. Ameshi no baate yaartatiin galgalas ganama sunut ijoollee wajjin jechuun ijoollee daa'immanii wajjin gattem goone ameshi haganaga namni yoo furdate deebi'ee fokkata minamina jassoba hin fokkatu wallahi hin fokkatu namni jechuudha. Namni yeroo furdatu deebi'ee yeroo qanasuun fokkataanii miti hin fokkatu ni bareeda qaamni isaallee bakkatti deebattis gadbaa'ee kanaafuyyuu isinillee akka furdannetti mana keessan keessa taa'atii nyaata keessan nyaanni xiqqoo nyaadha. Dhuguma immoo yeroo ammaa kana namni nyaata
obboleeyyan kiyyaa ummata qashsii ummata jaalatamaa nyaatan baay'isina ijoollee shamarranii wallaahi billaahi jechuu warroonni mana namaa jirtanis warroonni mana namaa hundumti keessanuu qaama keessan eeggadha wallaahi ruuza nyaanne argattanii ufuutti hin guurina maaliif dubartiin gaafa furtattee ergasii biyyatti galteetti immoo postaate bakka namni gaafa alaa galtus qal'oo taate gaafa biyya keessa jirtus qal'oo yoo taate hedduu takka ana makkatti on alaatan uffata kana on uffata furdoo isinitti fakkaadha malee abadaa waa hundumarrattuu qalamii kee bichaadha of eeggannoo wanni ati gootu jechuudha wanni ati gootu tokko bakka injiraa miti haala kee qaama kee of eeggannoo qaama keetii bakka gisee tokko ispoortii gisee tokko akkuma haadha faadhiisan ispoortiin biyya kanatti wallahi ji'aan kafaluun baay'ee salphaadha ji'aan qarshii 900 qofa guyyaatti birrii 30 qofa wallahi namni furdatee amma fakkeenya ispoortii wal hojjetu barbaada kalas san booddee immoo zinnixii bichaadha bakka kanaafiyyuu qaama keessan sirriitti eeggadha qaama keessan sirriitti bakka of eeggannoo waan daratuudhaan nyaatan baay'isinaa hojii hojjechuun wallahi isinin ofiisin keessatti ijoolleen biyya arabaa jirtan jechuudha haga feete hojjetteellee rakkoota kan qabu maaf mushkila hojii keessanii hojjettanii isin kini yoo nyaatan illee rakkoon qabu furdina bichaa namallee likkimatti bakka likkimatti jidduumatti akka haadha faatee san taatan taane wallahi dhaziin fokkatanii amsa billaamna shaitaan rajim haadha faateen argitan bismillah ما شاء الله الرجال أقرون يروسي والله هكذا من يجيبوا سنة اللي يجيبوا دسنا يتبقى بص يلاقين أمالك أبيتي أبسط أبيتي تستينا متيتنا متيتولتو كنافو وفي إيجنوني سنقولوا قبلا يرلي لا كم جالتا دارا فردنا كم يجدوا قالتي بريد بوستي بس تجدوا كان ما فيديو كياسر ما تلعبا فيديو براتنا مالي تدي بنوتي يوسيني تقول لايك كودا وانتو تقوموا isini hojjadde dhufa namoonni tokko loomii itti dabalatuu danda'u hin jira akkasuma ta'anii dhugamuun hin jira wanti tokko immoo biyya kana keessatti hin jira maal jedhamaayyuu wanni suni waa jedhama maqaa isaan beeku malee maayini yaa rabbi wayi garuu sini hagalu wayi wanti sun wanni sun maal jedhama maqaa isaan beeku malee baay'ee bareedaadha like godhaa share godhaa subscribe godhaa